Harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya Gnn News Network irraa haala Oromiyaa ilaalchisuu waan odeeffannee simbiraan geenya nu faana tura. Ajjecha artistii Oromoo Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame wal qabatee guutuu Oromiyaatti fincilli uummataa finiinee itti fufee jira. Shawaalixaa magaalaa Amboottis jiraattonni ganamarraa eegaluun gaggeessaa fi sirna awwaalcha artistii Haacaaluu Hundeessaa magaalaa Finfinneetti raawwatamuu qaba jechuun mormii dhageessaa turaniiru. Magaalaa Ambootti ganamarraa kaasee loltoonni mootummaa uummata irratti dhukaasa banaa akka turan ibsuun durbiin Haacaaluu fi hiriyyaan Haacaaluus ajjeefamee akka jirus odeessi achirraa ba'aa jiru ni addeessa. Namoonni hedduunis rasaasaan madaanii akka jiran himamee jira. Ammas oduun erga istiidiyoo seennee nu dhaqqabeen maatii keessaa namni biroollee rukutamee akka jirudha kan dhageenye. Maatii Haacaaluu irratti dabalataan doorsiisni humnoota mootummaatiin gaggeeffamaa jira jechuun maddeen Amboon irraa GNN'tti himaniiru. Ganama kana dhukaasa banamaa ture magaalaan Amboo dirree waraanaa fakkaate kan jedhan jiraattonni lubbuun namoota hedduus darbee jira jedhan maddeen achirraa yaada nuuf kennan. Jawar Muhammad man hidhaa keessatti nyaata lagachuun hanga odeessi kun nu dhaqqabetti erga hidhameerraa kaasee nyaata malee afaan agabuutiin akka jirutu gabaafame. Jawar dabalatee qabsaa'onni isa wajji hidhaman gara mana hidhaa Maakkalawitti geeffamanii akka jiranis ibsameera. Maakkalawiin waggaa tokkoon dura cufamee muuzeemii ta'eera jedhamee himamus ammas bakka qabsaa'onni Oromoo kumaatamaan itti dararaman ta'uun itti fufeera. Oromiyaa magaalota hedduutti bilbilee haala jiru hubachuuf yaalleera. Sababa neetworkiin badee jiruuf hunda isaanii argachuu baannus muraasa isaanii argannee haala jiru dubbifnee odeeffanneetiin jira. Haaluma kanaan godina Baalee magaalaa Roobeettis bilbilee jiraattota gidduudhaa haala jiru irratti jiraata magaalattii tokko dubbifneera. Akka maddi keenya kun jedhutti namoonni hedduun rasaasaan rukutamuun manneen yaalaa jiraachuu eeruun ammas mootummaan helikooftara waraana hedduu fe'ee garasitti imalchiisaa jira jedha. Maddi keenya kun akka nuuf ibsetti jiraataa bilbilaan achirraa dubbifne kunooti akka taanutti dhiyaata. Naannoo roobee kanatti baay'ee ulfaata. Amma haalli dhukaasa mootummaa irraa gara ummataatti dhufu baay'ee hammaataadha. Bakka takka hospitaala gandaa baadiyyaa irra jiru tokko irratti namni buufata fayyaa tokko irratti bakka takka nama 20 oltu seenuu nama baay'ee madaa'ee Nagari Madison, Sibila, Mutara, Cotton, Makalata, okay, Raya, Sabiati, Police, Nada, Oromia, the Rota Committee. A Harlequin, Makalata, Makalata, Police, Nada to Kuduka, Demoni, Sanduka, the Demoni, Lata, Hata, Lucas, Hanak, and Mutara, the Casa. Raja Pidiyati, Tavaratan and Mutizarana, Guyan, Narak, and Biddy. Police in Oromia, Mirisa Malfaka, Gamumata Abachurat. Mirisa Kanatian, Bidikuna, Ma, Chapsoni, Mutabrana, Arakin, Chapsoni, committing the country, Mutaran, in Bakasan, Rayan, the country to Argupija. Nema walumaa galatti namoonni dhaamanii mana yaalaa jiran dedama ol ta'uu na ibsite kan lubbuun darbee hoo kakaleessa isaa ta'uu dabalatee nama meeqa taate quba qabdu. Haafni namni hagana dabre jedhanii addaan baafachuun ulfaata. Namoota hedduudha namni hedduu keenya daawwa guddaa miidhamee namoonni kun mana yaalaa adda addaatti barbaatamanii jiranii wayyaaranii lubbuun isaanii baatu hanga ganama kanaa adda qulqulleeffannee jiru kan jiru malee. Ayya masaan si dubbisaa jiru kanatti mormiin ummata magaalaa Roobee Baalee haa ta'u naannoo san jiranitti maal fakkaata? Mormiin ummata mallee waan addaan citeen qabu haa ta'u humni waraanaa immoo haala duubatti itti dabalamee itti baay'atee jira waan ta'eef baay'ee ulfaataadha lammati. Mee magaalaan mormii keessa gaggeeffamaa Roobee Baalee alatti kati quba qabdu jirta magaalota ollaa sanii aanota sanii? Naannoon kun guutumatti tasgabbii gaarii hin jiranii asiin roobba dabalatee naannoo biifuu asiin aanota baadiyyaa sinaanaa kanneen keessa jiranitti sochii waraanaatiif uummata wal mormuu qofa jira malee sochiin nagahaa hin jiru. Tole jiraata magaalaa Roobee yaada nu kenniteef ulfaadhu haalota jiru deddeebineetiin kan isin irraa hubannu ta'a fayyaa ta'e.
Godina Arsii Lixaa magaalaa Dodolatti hiriira mormii cimaa gaggeeffameen namoonni 8 rasaasa waraana mootummaatiin yoo ajjeefaman namoonni 32 ol ta'an ammoo madaanii hospitaalatti gargaarsi yaalaa godhamaa fi akka jiru jiraataan magaalatti kan bilbilaan achirraa dubbifni Gadaa News Neetworkitti himeera. Hiriira mormii kanaan qeerroon dhaadannoo dhageessisaa jiraachuu himuun sagalee fi dhaadannoon dhageessifames Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa fi hooggantoonni keenya biroo haa hiikaman hidhaa fi ajjeechaan nurra haa dhaabbatu mirgi uummata Oromoo haa kabajamu gumaan aartistaa Haacaaluu Hundeessaa bilisummaan ni baafna kanneen jedhan keessatti argamu. Maamar Fantallee bilbilaan Dodola irraa nama tokko dubbisee jira akka itti aanutti dhiyaata. Wannummaan gaafatamu tokko illee hin jiru reeffa kun awwaalatti jiranii kaamma du'ee reeffi kun awwaalamaa jiru nama 8 kuwwan ammoo hospitaala jira namni kan miidhamee gana operaasiyoona godhamullee hospitaala Dr. Ziyaad jira waliigala ka du'e nama 8 du'ee jira nama 32 kadaamee jiru yaa'u kuwwan amma hospitaala jira hospitaala irratti yaala argataa jira haala gammaallee xiqqina gammaa dhaabbanni istiila gammaa kun dhaabbanni adaabaan takka waan afuura qabnu qabnu maan dhageenya dhaabban turtuu inda baay'ee rakkisaadha kaasii kun dubbatamu yaa'u kun amma namni mana isaatti akka gabbayee waan hin jiru bilootii hunda qabatanii yaani yaa'u kuwwan agammaatti mormii ittuma jira liyyuu makalaakaa illee jira kaleessa ture du'aansa makalaakaa ijoollee Oromoo turte kaleessa nama tokkotti waan goone galgala galee makiinaa sadii galgala gachite yaa kun information kana akkaataa itti kennamu turkii kun hin jiru. Gama biraatiin haleellaa humnoonni nageenyaa mootummaa magaalaa Wadaatti raawwataniin namoonni 8 rasaasaan rukutamuu gabaafameera. Magaalaa Hararittis namni 3 rasaasaan dhamee jira jedhan jiraattonni gamasii yaadanuu kennan. Magaalota Dirree Dhawaa, Karraamillee, Qaarsaa, Machaaraa, Ciroo fi kanneen biroottis hiriirri jabaan adeemsifamaa jira. Magaalaa Shaashmannettis muddama cimatu jira jedhu jiraattonni gamasanii dubbifne irra deddeebinee bilbilus haala neetworkii biyya keessa cufameen nama argannee dubbisuu hin dandeenye. Loltoonni mootummaa federaalaa magaalaa Finfinnee keessatti reebicha hamaa qeerroo Oromoo irratti dhaqqabsiisaa jiraachuun himame. Humnoonni kunneen dargaggoota nafxanyaa waliin gurmaanii magaalattii keessa faca'uun jiraattota dhalootaan Oromootaan irratti miidhaa dhaqqabsiisaa jiru jechuun maddeen bilbilaan Gadaa News Neetworkitti himaniiru. Faayisaa Eliyaas bilbilaan namachirraa dubbifte qabdi. Faayisaa Eliyaas saayinsii bilbilaa jiraataa magaalaa Finfinnee miti. Tole odeeffannoo magaalaa Finfinnee jirtu sun naannoo dandeessaa laata? Magaalaa Finfinnee keessatti amma naannoo Makkaaniisaa, naannoo Piyaasaa, naannoo 5 kiiloo hundatti bakka ijoolleenii fi poolisoonni walii galanii shawara illee qabatanii alaabaa lumuutii qabatanii rakkoo geessisaa jiru nama keenya barbaadanii Finfinnee keessa Oromoota barbaadanii rakkoo geessisaa jiru. Yoomirraa jalqabeeti kun kan ta'aa jiru? Amma guyyaa har'aa sa'a 3 irraa akka lakkoofsa Itoophiyaatti ganamarraa eegalee raawwachaa jiru. Sababiin isaa maali? Isaan beekne sababii isaa bakka jibbansi matee shirootaan Haacaaluu jedhanii nama afaan Oromoo haasa'u hunda qabanii miidhaa jiru jedha. Tolekaa kabajamtoota daawwattoota keenya odeessii ammaaf walitti qabanne kana fakkaata. Bal'inna isaa oduu keenya kan itti aanutti kan walitti deebinu ta'a. Isin wajjin kan ture oduu dubbisuun aan Osmaan Baayuuti. Ogeessi kaameraa fi qindeessaan suur-sagalee Abdii Jamaallee na wajjin ture. Qophiileen GNN itti fufu turtii gaarii.